Abbaan irree tumsa baaf sablammootan bakkaaka ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO hagay 13 2021 ajajaan olaanaa ABO WBO dhimmi tumsa humnoota farra biyyiitaa waliin dhufanii mari'achuu eegaluu Associated Press irratti erga ibsaniin booda ololii sodaan raamad aktiivistootaaf miidiyaa piippiin karaa leelliftoota nafxanyummaa ifaan yeroo geggeeffamu warra ABO WBO moggeessuun qabsoo Oromoo gar fedhaniin micciiruun danta dhuunfatiif fedhii isaanii guutachuuf dhamaaniin ammoo harklaaf jalaan geggeeffamaa jira. Akeekii tumsa sabootaa kun sirna Abbaa Irree Abiy Ahmed diiguun ergamtoota isaanii waliin seera dhiyeessuu mirgiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuun mootummaa oloo kan ce'umsu dhugaa filannoo haqaaf bilisaan geggeessuun uummata keessaa hooggan siyaasaa baasu. Tumsi yeroo gabaabaaf dheeraa qaamota siyaasaa gidduutti tolfam kun qabsoo sab tokkoof gargaaraa jedhamee waamanam qaamota tumsuun tolfatuun murtaa. Ololli tumsi kan dur dhaabbachuuf geggeeffam murnoo sadiin isaanis tokkoffaan leelliftoota nafxanyummaa ka olaantummaa Amaaraa kan sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuun dhugoomsuun hojjetanii lammaffaan OPDO duraanii kaan mirgam leelliftoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuuf dhamaaniif sadaffaan qajeeltota qabeenyaa kaan bubbutuuf ilaallataniin geggeeffamaa jira. Akeekii olol kanaa tokkoffaan milkoomin tumsi kanaa danquun humnooti siyaasaa kan mirgiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa fudhatan akka hin milkoomtochuu haal kanaan Abbaa Irree Abiy Ahmed aangoor tursuun gidira uummattoota irraa dheeressu ta'a. Leelliftoonni nafxanyummaa bar 150 oliif eenyummaa Oromootiif saboota cunqurfamoo dhabamsiisuuf dhamaan kan ardhas Oromummaa dhabamsiisuuf wiixxifataa jiraniif faallaa ilaalchi siyaasa isaanii waan ta'eef dur dhaabbatu. Lammaffaan yakkoota Oromiyaa, Beshangul, Tigraay, Walaytaa, Imaant, Sidaamaaf kan fakkaatan keessan raawwatan haguuganii yakkamtooti akka seeraan dhiyaanni danquuf yakkoota waggoota 30 darban Oromiyaa keessan raawwatameef gaafatamaan jalqabaa OPDO waggaa 27 akka qaamee PRDF ergam kan fudhatee kan Oromoo irraa yakka raawwachaa ture OPDO kunis afaan hangaa'ota OPDO dhugaan ba'aa ture yeroo ta'u Abiy Ahmed shororkeessan nu jedhee paarlama fuuldur taa'ee dubbachuun yakkama ta'uu isaa fudhatee jira. Yakkoota wal fakkaataaf ulfaatoo baroota 3 darban keessan raawwatamaa jirus itti fufiinsan yakku waggaa 27 heddalagataniif kan ragaan ammaat Oromoon PP yookaan OPDO caal diinama kan hin qabne kan mirkaneessu yakkoota baroota 3 darban keessan raawwatanii baroota 3 darban keessattis OPDO maqaa jijjiirrachuun leelliftoof nafxanyummaa irraa dirqan fudhatanii Oromummaa dhabamsiisuuf yakka olaanaa Oromiyaa keessan raawwatanii jiru. Uummati Oromoo Gujii, Wallaggaaf Shawaan ibiddi heettur qabeenyi Oromoo qa'een Oromootiif oobruun ibiddaan barbadaawee ciramee jira. Dhalli namaa maniitti cufamee ibiddaan gubamee jira. Dhalli namaa dhiiraaf dhalaan gudeedamee jira. Dhalli namaa dirree baafamee otoo uummati ilaaluu rasaasan reebamee ajjeefamee jira. Baroottan 27 darban keessa Oromoon akka baroota sadaan bifsuu kaneessa kanaan mani dhaatii baafamee adda baabaayii ba'ee rasaasan reebamee ijjeefameen tur. Ilmi heessanii boson jiraa jedhamee ifaan maatii rasaasan ijjeefameen tur. Dhiirri hin gudeedam. Dhalli namaa maniitti cufamee ibiddaan hin guban. Qa'een Oromoo ibiddaan gubamee viidiyoo waraabamee hin facaan. Milinikalees Oromoo ijjeesus sirri. Biyyi ijaaruuf ijjees. Ardhas Itoophiyaa jiraachisuuf isin duu qabduu jedhamee ittiin qoosin. Dabalataan PP leelliftoonni nafxanyummaa akka gaafin siyaas Oromoo deebiin arganneef woboon shororkeessan woboon samabaaraa kan Oromiyaa heejiraatirraat sanyi duguugga geggees jechuun olol kijibaa facaasuur dabartee waraan guddaa woboo bobbaasuun uummata nagaa fixaa turte. Humnooti shiraa kun uummata Oromiyaa afaan Amaaraa dubbatan lixa Oromiyaa heejiraatan ijjeesuun daldaal siyaasatiif oolfachuuf akka woboon ajjeecha sabaa irraa qiyyaafateen ololaa turan. Erga lolli Tigraay keessa jabaate booda garuu ajjeechaan maqaa saba Amaaraa jedhu Oromiyaa keessa geggeeffamuun dhaga'amuun hin jiru. Kunis ajjeecha kan geggeessaa ture warri argar Tigraay bobbaafaman akka ta'e kun ragaadha. Warri akka Oromiyaa keessa geggeeffamaa ture argaa dhagaa akka uummataa dubbachuuf sodaadhaan afaan cuqqaallatee ture amma afaan banuun tumsi kan mormuun guddoo namina ajaa'ib. Warri kun marti beekas ta'e wallaalan ajanda nafxanyummaa bakkaan ga'uuf yakka maqaa Itoophiyaatiin Oromoof saboo biroo irratti geggeeffamuu jiru haguuguun gaafatamummaa keessaa ba'uuf wiixxifatu. Tumsi kun dhugoomuun Abbaa Irree Abiy Ahmed burkuteessee yakkamtoota hundumaan seera dhiyeessuuf shororka seenanii jiru. Barangoo siyaasaa harka PP jiru keessatti moromtoonni siyaasaa tumsi siyaasa ABO WBOtiif TDF morman akeekii isaanii ergam leelliftoonni nafxanyaa fudhatanii fiiguun irraa adda baafamanii hin ilaalaman.
tumsi TDF'tiif ABO WBO gidduu taa'uuf deemu dur dhaabbachuuf ololuun takkaayyuu siyaas wallaaluurraa yookaan ammoo yoo handuu coqorsiin biqiliin arreen jettisanirraa akka madduun beekamuu qaba. OPDO'n akka TPLF'n tolfamtee akeeki PRDF galmaan ga'uuf bobbaafamti shakkiin hin jiru. OPDO'n tolcha isii waliin walloltee tolcha isii madheessuuf dhabamsiisuuf yaaltee of ijjeessu jirti. ABO WBO'n garuu kaayoo sabni Oromoo qab galmaan ga'uuf jaarmiyaa dhiigaaf lafeen ijaarame. Ergamtoota goofta diinaa, ergamtoota goofta jijjiirrachaa ba'an. ABO WBO'n goofta diinaa yoo jedhan malee ergamtu jechuuf aamila ittiin qaban. Kanaaf ragaan ABO WBO'n waggoota 50 darban keessa ibiddaan qoramee beelaf dheebuhee dabree dhiigi dhangalaasee du'ee qabsoo jiraachisee haalota zaliiliif rakkisoo ta'an keessatti akeekaaf kaayoo Oromoo qabatee uummata isaaf amanama ta'uu mirkaneessee jira. ABO WBO uumamni isaa kaayoo saba Oromoo galmaan ga'uuf malee ergamuuf hin ta'u. Waliigalteen saboota gidduu tolfamuu deemus kan danta sabaa isharam kan ABO WBO'n abboomam kan mirgiree murteeffannaa ofii murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessu kan fedhiif walqixxummaa sabootaa irratti hundaa'u akka ta'e uummati keenya akka hubatuu fi olol diinaan akka hin burjaajoomne ajajaan olaanaa ABO WBO'dha. Dhumirratti tarkaanfiin tumsi siyaasaaf waraanaa ABO WBO'n saboota cunqurfamoo kan mirgiree murteeffannaa tamanan waliin taasisuuf haasawaa eegalam kanaan rifattee kan fiisa qopheeffachaa jiru yakkamtoota PP'ti. Kunis jibbi galma ga'umsi qabsoo Oromoo irraa akkasumas sodaan abbaan irree aangoo irraa yoo kaafam barri aangoo isaanii waan dhumtuuf akka ta'u hubatamuu qaba. Faashistummaan PP qabsoo ABO WBO'n godhaa jiru tumsi uummattoota waliin tolfamuun xumuraatti tarkaanfachaa jiraachuu uummati keenya akka hubatu feena. Ololli diinatiif jaleen diinaa oofaa jiran kamiyyuu kan qabsoo Oromootiif quuqame irraa akka hin taane beekamee Oromoon ABO WBO waliin biyyisaa irratti abba ta'uuf biyyisaa mirkaneeffachuuf naannoo isaa dhuunfatee bulchuutti akseen waamichi dabarsin. Kanaaf tumsi saboota kan ABO WBO'n keessatti hirmaatu kun tarkaanfii sirriitiif yeroo isaa eeggata'uu kan mirkaneessu. Waci diinaaf boo'ichi jalee diinatti abbaan irree tumsi saboota